Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan ilman Oromoo nagaa keessanii baga nagaa jiraatanii alhamdulillah anillee nagaa jira galata rabbii. Hayyee isinin jechaa jirra har'a wal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu wanta narra qabadhee dhufe wanuma amma social media irratti deemaa jiru kana waan baay'ee namas gammachiisu namas rifachiisu. Wanti nama gammachiisu wanti nama rifachiisu illee maali jechuun hin ooltanii akkuma koraa saba kaafaawwan guyyaa har'aa gaggeessaa jiru keessatti waan argine qabna waan taajjabnes qabna kana wajjin irratti hagam tokko waa jechuudha dhufe wanti achirratti ta'a oole har'a waan nama gammachiisu akkasuma Baqqalaa Garbaaleen akkasitti dhaabbachuu dadhabee xiqqoo lafa dhawwan isaa sunis waan nama gaddisiisu kana waan wal qabatee jechaadha wallahi wanti jedhan baay'ee illee nama dhibaa garuu ilmaan Oromoo jechaadha hanga dhumaa akkasitti qabsaa'u hanga lubbuu ofiitiin jiran osoo dhibee harkaa qaban akkasitti deemaa saba ofiitiif dhaabbachuun waan baay'ee tokko nama gammachiisu. Baqqalaa Garbaa ammallee rabbiin umrii nu haa dheeressu dhaaba keessan kana ciniintanii qabdanii ilaa har'aa asiin ga'uun ummata san guutuu keessatti akkasitti kufuun qalbii keessanis isin cabsu garuu nuuf haa qalbiin kennallee nu cabdu dhugaa irratti dhugaaf du'u akka dhugaaf du'un akka dhugaaf jiran nu barsiiftanii jirtan galata guddaa galata hangana hin jedhamne qabdan ummata Oromoo biraachaa galata yoomuu hin irraanfatamne wallahi waan kana jechuun danda'u garuu yeroo san baay'ee tokko rifadhee gam tokko irrifadhee garuu dubbii kana deebisanii xiinxallanii yoo laalan jechaadha saba ofiitiif dhaabbatanii saba ofiitiif wareegamuu wanti san caalu hin jiru kijibduun paastaa takkattiidhaaf jechaadha paastaa takkaaf bitamtee saba ofii gurguramtu saba ofii paastaa takkattiif gurgurtu jechaadha hadha waan jarri jettu nama dhiba garuu saba ofiitiif Baqqalaa Garbaa wallahi akkanatti dhaabachuun isaa waan baay'ee nama gammachiisu akkasittuu achittuu kufee hin teenne kufee mana haakimaa dhaqee mana haakimaa erga yaala argatee booda ammas yaalamee garuma waltajjiitti deebi'ee jechaadha nama ijjannoo qabu nama kutannoo qabu nama murannoo qabu akkana Oromoo ta'uun baay'ee tokko nama goomsa osoo saba biraa ta'e haga dhukkubee takki Ameerikaa yaalamaa bakka biraatti yaalamaa jedhee lixa inni achumatti hospitaalatti yaalamee daqiiqa muraasa keessatti fayyaan isaa ilaalamee gara waltajjiitti deebi'ee jechaadha wallahi waan baay'ee tokko nama gammachiisu nama akkana qabaachuun kenna hayyoota akkana qabaachuun kenna hedduu ittiin boonnaa ammallee rabbi dabalee nu haa kennu jarallee rabbi umrii nu haa dheeressu bilisummaan bakka jirrutti waan nu haa argisiisu wanti har'a deeme kun ammoo waan gaariidha waan ajaa'ibaati waan nama abdachiisu Oromoo yoo waliigalte wanta hin dalagne hin jirtu jechaadha wanti hin dalagamne hin jirtu yoo waliigalteedhaan ka dalagan taate akkasuma waliigaluu qabdanii ammoo hayyoota akkanaa tana bira dhaabatanii jajjabeessuun abshir jechuunin laazima waan dirqama nurraa qabanillee karaa jarri irra deemtee irrallee deemuu qabna jarri nuuf jecha har'a akkas yoo ta'an nullee jaraaf jecha lubbuu keenya qusachuu hin qabnu mana hidhaatitti nuuf jecha dararamee akkasitti dhiigni isaa dhaabbachuu dadhabee akkasitti yoo kufu wallahi baay'ee tokko akka kiyyatti tokkotti baay'ee natti dhagahame garuu rabbi umrii nu haa dheeressu haa galatoomu galata hanganan jedhamne Oromoo biraa qabdanii rabbi umrii isin haa dheeressu bilisummaan isin haa jiraachisu isin jedha yaa Baqqalaa Garbaa wallahi viidiyoo san arge baay'ee tokko irrifadhellee garuu dhugaaf akkasi dhaabatanii wareegamuu waan tokko diinni keenya kana arguu qaba argees ijaan kallattiin dhugaaf dhaabbatanii dhugaaf du'uuf inshallah ayyoota teena hundaa rabbi umrii nu haa dheeressu warra hidhaa jiran hidhaa haa baasu kan dhibamu rabbiin haa fayyisu du'aa godhaa ijoollee Suudii keessallee rabbi nagaan haa galchuu qaxarumaan oofaaranii yaada ilaa ammaan galchine
akkanaati viidiyooleen xiqqoo dheerachuuf deeman se'a kana fakkaata. turtii gaarii isin haa ta'u. YouTube kiyya like share subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa isiniin jedha yaa Oromoo ta'inna.